akka moltan daawwattoota YouTube channel keenya guyyaa har'aa oduu gammachiisaa Galaanaa Gaaromsaa biraan dhaqqabee jira jechuudha. Channel keenya kana subscribe gochuun waa'ee oduu kana akka isinitti himnuta. Gamanumaan gara viidiyoo haa ceenu isin jenna. Artistii Oromoo jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Galaanaa Gaaromsaan Facebook isaa irratti akka barreessetti dhiyeenyuma kanatti akka sirba baasuu hedee fi sirbi isaatti leekka ilooli kan jedhu yennaa ta'u artistiin kun illee akka dubbatetti dhiyeenyuma kanatti YouTube channel kiyya irratti galaksaa deemtanii akka YouTube channel kiyya subscribe gootan eegdan gamanumaan isin affeera jedhee jira jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan illee akka Facebook isaa irratti dubbatetti sirba kiyya YouTube channel kiyya irratti galaksa jedhee jira jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan gaasiin hunduu akkuma beektan artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaan kun sirba isaa YouTube channel isaa irratti akka galaksu ni beekama jechuudha. Sirba dhiyeenya kanatti baasee walaa garraa akka jedhu YouTube channel isaa irratti galaksee view miliyoona 5 ol argamsiise sirbi isaa sun gumaa wardi badhaafame jira jechuudha. Akka artistiin kun dubbatetti illee sirba isaa saniin baay'ee akka gammadee fi biyyoollee gargaraa deemee akka konsertii qopheesse ni beekama jechuudha. Biyyi inni jalqaba deeme Minnesota yennaa ta'u namni 200,000 konsertii isaa sanarratti argamee jira jechuudha. Akka Galaanaa Gaaromsaan dubbatillee konsertii kiyya magaalaa Minnesota qopheesse qarshii baay'een irraa argadhe jedhee jira jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan illee jennaa amma haala nama gammachiisuun sirba haaraa akka ilooli jedhu baasee jira jechuudha. Akka namooleen gargaraa dubbatanitti illee sirba isaa kana dafee channel isaa irratti nu galakkisu jechaa isaan jechuudha. Garuu Galaanaa Gaaromsaan akka dubbatetti sirbi isaa sun stuudiyoodha akka edit ta'e numannee fi amma garuu haala nama gammachiisuun sirba kana akka dhiyeenya kanatti stuudiyoodha ba'uu fi sirba kana YouTube channel isaa irratti akka galakkisu himee jira jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan egaa isin hunduu akkuma beektan Galaanaa Gaaromsaan yeroo wayyaanee mootummaa irra jirtan wayyaanee kuffisuu irratti nama tapha guddaa taphateedha jechuudha. Akka Galaanaa Gaaromsaan dubbatetti illee sirbi kiyya sodaa qawwee hin qabnu kan yeroo galakkise wayyaaneen ana irratti yaalii ajjeechaa irratti taasiftee turte garuu haala nama gammachiisuun jalaa miliquu danda'eetiin jira jedhee jira jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan egaa isin hunduu akkuma beektan Galaanaa Gaaromsaa fi artistoonni Oromoo garaagaraa sirbolee isaanii yeroo wayyaanee mootummaa irra jirtan sirbolee isaanii raayyaa stuudiyoo irratti galakkisanii ture. Garuu yennaa amma haala nama gaddisiisu mootummaan baranaa kun raayyaa stuudiyoo cufsiisa jira jechuudha. Garuu artistoonni Oromoo garaagaraa sirbolee isaanii YouTube channel isaanii irratti fi Vision Entertainment irratti galakkisan jechuudha. Mana Oromoo garaagaraa sirba qabsoo baasuurraan dhoowwine jechuudha. Raayyaa stuudiyoon cufamuun isaa YouTube channel ofii fi sirbolee isaanii Vision Entertainment irratti fi sirbolee qabsoo Oromoo garaagaraa channel galakkifamu irratti sirba isaanii galakkisaa jiran jechuudha. Akka Galaanaa Gaaromsaan dubbatetti illee akka artistoota kaanitti YouTube channel ofii banadhaatti galakkifadhaa jedhee jira jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan illee haala nama gammachiisuun akka dubbatetti ani sirba amma baasu YouTube channel kiyya irratti galakkisaa amma baasullee kanaan booda baasullee YouTube channel Galaanaa Gaaromsaa akka jedhu irratti galakkisaa boleessi kiyyallee sirba isaa channel kiyya irratti galakkisaa qarshii guutummaan guutuu argatanii qarshii YouTube isin kennu guutummaan guutuu argatan jedhee jira jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan illee gaasiin hunduu akkuma beektan magaalaa Minnesota keessatti konsertiin inni qopheesse nama 200,000 irratti argame jechuudha. Akka artistiin kun dubbatetti illee konsertii isaa saniin akka baay'ee gammadee fi ammaan boodallee konsertii garaagaraa akka baasu himee jira jechuudha. Artistiin kun illee akka dubbatetti konsertiin inni jalqaba taasise magaalaa Minnesota keessatti yennaa ta'u nama 200,000 oltu konsertii isaa sanarratti argame. Konsertii isaa sanarraa illee qarshii baay'ee akka argatee fi ammallee dhiyeenyuma kanatti magaalaa Dubaayitti deeme akka konsertii qopheessuu himee jira jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan illee akka dubbatetti konsertii kiyya magaalaa Dubaay keessatti kanan taasisu irratti uummanni Oromoo magaalaa Dubaay jirtan akkuma Minnesota guutumaan guutuun akka naa baatan isin barbaada jedhee jira jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan uummanni Oromoo magaalaa Dubaay jiraatan illee ati qofa konsertii qopheessi malee uummanni Oromoo magaalaa Dubaay jiru guutumaan guutuun argama jedhanii Galaanaa Gaaromsaa fi uummata Oromoo gammachiisanii jiran jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan illee akka dubbatetti wanta kanaan akka baay'ee gaddee fi magaalaa addunyaa gargaraatti deemellee akka konsertii qopheessu himee jira jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan illee konsertii isaa kana kan qopheesse sirba isaa walaa garraa kan jedhuun yennaa ta'u gaasiin hunduu akkuma beektan sirbi isaa walaa garraa jedhu YouTube channel Galaanaa Gaaromsaa kan jedhu irratti galakkifame
YouTube channel Galana Gaaromsaa irratti galakkifamee view miliyoona 5 ol argamsiisuun artistiin kunillee akka dubbatetti sirba sanarraa qofa qarshii miliyoona 2 ol akka hojjetee fi sarraa qarshii 500,000 uummata Booranaa buqaanii fi uummata harka qalleeyyii Booranaa jiraaniif kennee jira jechuudha. Galana Gaaromsaan illee akka dubbatetti sirba kiyya dhiyeenyuma kanattiin galaksaa YouTube channel kiyya irratti galaksaa YouTube channel kiyya subscribe gootanii na eegaa jedhee jira jechuudha. Galana Gaaromsaan warroolleen channel keenya kanaaf haaroo taatan channel keenya kana subscribe gochuun maal ta'a video kana like fi share gochuudhaan akka uummata Oromoo guutumaan guutuu biratti dhaqqabu godha. Video kun uummata Oromoo guutumaan guutuu biratti yoo dhaqqabini uummanni Oromoo garagaraa akka artistiin keenya kun sirba baasuu edeen beekan jechuudha. Namoolleen Facebook guguddaa fi social media guguddaa garagaraa qabdan video kana akka share gootan gamanumaan isinaaf ferra jechuudha. Videoon har'a qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Hanga video biraatiin walitti deebinutti dagaagaa horaa bulaa. Footoo Galana Gaaromsaa daawwachuun bohaaraa isin jenna.